Ala. Waan gootu. Maal jette? Muudannoo kee rakkoo Araboonni si godhanirraan akka itti dhufterraa kaaftee isiniin uummata Oromootitti himattaa akka ijoolleen Su'uudii jiran si gargaaran abdii qabnaa homaa rakkoon qabu inshaallah. Namni fira keetii biyya keetii ijoolleen firaa hin jiranii? Ijoolleen biyya kiyyaa mucayyoo takka qofaatu jira as keessa jechaadha. Isiin baay'ee na gargaartis ganama guyyaa canna qabdee bakka isiin mallaqallee irratti kafalaa gadhiis jettee na kadhatti jechaadha mucayyoon tuni. Yoo isin bakka wasabii namatti kana ijoollee biyya kiyyaa mucayyoo isin wal argee tootillaadhaan na qaqqaqqadhee jinsii jala buttee gibbii warra galu silaa jalaas baamnan sodaa deemu mucayyoo tanin ajjeesa mucaan kun rakkoo irra geessa yoo jalaa baasne ittuu nuyi miti jedhanii deemtee isattuu nuyi miti dhalaa bira galchinaa jedhanii naafuu cannaqamanii lammaffaa deebee carraan nurra ga'e waan guddaa. Ati qoy amma namoonni ijoolleen Su'uudii dhufteettidha amma ijoolleen Su'uudii hedduutu si dhageeffataa jira. Mee ati dura gaafa biyyarraa baatu gaafa biyyarraa Su'uudii dhayxu karaa seeratiin immoo dallaalaan Su'uudii deemu. Yeah? Hello? Qoy durriyyaan Su'uudii kun haga yoomitti shamaran akkas bochiftan hin dalagatanii isin re'ee yoo eeydan gaala yoo eeydan yoo timira kortanii timira irraa duutan isinitti hafeeyane dhuguma rabbiititti kana aarsu mee ijoollee Su'uudii fidaa sheer godhaa ijoollee Su'uudii hattoota aannan re'ee quufanii aannan gaalaa quufanii birrii quufaniitiin yeroo hunda achirraa bookkisan warra kaayyoo ofii dagatee re'ee eeguuf gaala eeguuf biyyarraa bahee akkatti shamaran Oromoo dararu fidamee sheer godhaati kashalabboota Su'uudii fida abaarsi rabbii isaan irratti abuu dhiiruma Su'uudii hattoota sanniin dadhabne akkatti ijoollee boochisanii. Aloo? Ati gaafa dura Su'uudii dhayxe xalabaa deemtamii? Xalabaa dhufe. Hayyee xalabaa eega dhayxe eega xalabaa deemte xalabaa maaliif baatamee durarraa akka namni hedduun rakkoo kee kana sirriitti beekuu fi xalabaa akkamitti baate si janaajjanee si baase moo Araboonni si dararraan nama Oromooti jettee bira baate dura xalabaa? Ani ammaa yaa rabbi na darartee namas nastumanii mul'ateef na teessisanii mana keessa sin dalagaa bakka cinqii guddaa silkii warra kiyyannaan dawwalanii jawaata na qabsiisanii lammaffaa deebiitiin fi shaawolotaa na harsiisanii hunne kiyyaa oli yoo galtu namitti natti kaatii na arrabsanii ollaanis hin jiru qachaanis hin jiru alfagaa jedhantee kaan ala namni tokko hin argamu nama naannoo sanitti hin argamu mucayyoon tunu baay'ee na raafataatti jechaadha takasa wal argannetu namnis hin jiru achuma mucaa dudulaa walitti wal barate mucaa dudulaa sun viidiyoodhaan nama mul'atu naan jedhe viidiyoodhaan maal ka jedhu sitti mul'adha rakkoo gonfoo sitti ibsachuun hin balleesse anna saba keetii ani Oromoodha akkamitti akkanaan jetta viidiyoodhaan akkamitti sitti mul'adhaa jedheeni. Jennaan akkami viidiyoodhaan si mul'ata viidiyoodhaan si mul'achuu hin danda'u na qarqarte na qarqaarii jedhee achuma mucaa kanan na keenya abdii kana jechaadha. Abdii sanii badaaf mucayyoo ta'e. Ati viidiyoo mul'achuu dinnaan kabiraatitti si dabarse? Viidiyoo itti mul'achuu dide. Hayyee. Hello? Hello. Lala. Ati viidiyoon itti mul'atu dinnaan kabiraatti si dabarte ka dura? Yaa? Sagaleen maal ta'e badaa gurbaa itti dhufee harkaa kutee bilbila.
غربة التروفيه بالبلا ركابوته الو نيتوركي أنا كيف فكرت نيتوركي تانم بريدا وان غربان في التروفيه بالبلا ركابوته سيا ati video ni timulachu dinnan video ni timulachu dinnan saiba ofisi sidabarse saiba ofisi nadabarse saim ni sabuni wale video wale malin ani jenne achuma kame sura kinken vergi janna sura hin qawan sura wanta qabu sura soti siner gunjuru akka oromumma kana sabana qarqara ani bolesa sasin qabu boletis biya kanan qabu na qarqara jene jennaan yoo ati nama gaarii taate si fuudha yoo nama gaarii hin taane bakka wallaalla inshallah si baasa rakkoon hin jiru naan jedhe tayyib si baasa roonni naan jedhu yookaan bakka mallaqa malee lukaan dhufanii na fuudhan si ayyan lammoo achuma baasii naaf erganii mucayyoo sanii walii dawwalanii achuma na fuudhee wali guyyaa shanii riyaadiin seene guyyaa shanii ka riyaadiin seene achuma ka'ee taachinaaf ka'e dalagaa guyyaa lamaan oolchee dalagaa na erge nookiyaa harkana kaa'ee nookiyaa san qabadhee dalagaa hin seene birrii kumaan hin dalage kuma lamaan hin dalage birrii kuma lamaa san jiini yoo qabu dhufee na fuudha guyyaa kan jaayizaa na buusa guyyaa kan dalagaa na erga guyyaa lama caalaa guyyaa sadi caalaa na biran oolchu yoo achi ka'u akkaataan inni narratti taphatu baay'ee mataa naje abbaan koo akkana dhage wanti kamiyyuu ijoollee Oromoo ta'e kamirrayyuu kan kennan jiru jaalladha. Anaa dhalaa kana carraa hedduu narra gahe kanarraa lammaffaa deebi'ee garaa na dhaabate kanarraa kiniinii hin taane na nyaachisee achii ka'ee na tumee guyyaa sadi na oolchee na qaxaqqatee. obsin boyni obsidi ilmoon sitti hafnaan kiniini si nyaachise kiniinin baasuu dinnaan gara dhaabate si qaxaqqata hay ijoollee su'uudii ummata rabbii dhufu wallaachise akkamitti namni waan akkanaa dalaga jedhaa bara ka dalagan haraama dalaganii geessanii mootu ilmoo yoo argatan ilmoo ajjeesuuf garara dhaabatan maali isin baniin akkanaa baniin uf wallaalan kun jedhaa bar ijoolleen maan su'uudii jirtu sun qooy ani bar yeroo ijoolleen su'uudii hoolota eeydu haga hoolaa arabaa san hin yaadduu yoo jedhu lafaa ka'eeti miti dhugaa jirturra dhaabbanne isin hin jenna hundaa miti immoo warri biyya arabaa kana hoolaa arabaa eegu warri aannan arabaa sakkarse ergite haguma hoolaa arabaa san hin yaaduu asli yoo jedhu hin aara hedduun keessan dhugaan jiru kana intala dhalaata arabni xalabaa fide haa mana nazzabtu haa kaawwiyaa dalaydu haa ilmoo guddiftuu fidanii arabni baadiyaa badotti baasanii re'ee eeysisa arabni ilmaan ufii itti taphachiiftu arabni gudeeddu rakkoo kan bilbilii warri su'uudiraana bilbilaa jirtu haadha keessanitti himaati maal bilbiltan bilbilin jazba maal takkatuu namni liivii seenti birrii waa sagalii kun hin bilbilin jazba na dhageeffataa jirtaa si argaan bilbilin re'ee eegu maal ta'uu bilbilta ka duwwaa sagalii kun maa bilbilta intala dhalaa taanaa roorroo arabaa jalaatitti dhufte gudeeddee itti ulfeessitee kiniinni baasuu dinnaan garara dhaabattaa intala dhalaatimii haadhan qabdu ati haadhanis yaa awwaalanii obboleettiin qabdu akkamitti namni ulfaan kun yoo namni dhukkubsatu namatti gammaddan yoo namni du'u namatti gammaddan maali isin ummanni akkanaa ummanni banii bineensaa kun maalii jedhaa bara maali isin silaasi warri su'uudii dhaqu warra haadhaaf abbaan abaarte fi warra jaartii abbeeraa kore hunda na'alatullah alaykum yaa akhi nu gubdani aloo niitoorkiinan fakkaata qoy kiniinin daa'ima sirraa baasu dinnaan haa daa'imni sirraa bayuuf garara si dhaabata laakiin yaanii jechaan ji'a natti taphatee natti ulfeessee ulfa ji'a sadina keessaa baasee sanirra na qaxaqqatee waan nan
goone na godhe lammaffaa deebee sootillaadhaan na tume ganzaba kiyyees na cirate lammaffaa deebee ta biyyee nyaadhee ifaajee dalagadhee jedhee kunoo amma na ajjeesuudhaaf dhalaa wajjin na mari'atanii dhalaa mana kana na seensistee waliin na qoluuf nabsee kiyya lubbuu xiyya irraa bahuun lubbuu xiyya kunoo faradee nabsee xiyya eeggachuu jira jedha. Abbaan kiyya waa'ee akkasiisan hubannaa irratti hin kaa'inaan abbaa guyyaa takkatti abbaa kiyya jijjiira jedhee haadha kiyya jijjiira jedhee ambiyyaa baay'ee adda deebee wanti kun nagaxamu abbaan kiyya baay'ee rifata ani warri naa dawwalanii tasayyuu birrii meeqa sirraa nyaate maal jettan birrii meeqa sirraa nyaate mallaqa ji'a walii galatti argama dhiidara maskaramii qaaqumeen takka jedhuudhaaf galee ji'a tokko dalage mana xalabaa sadillee qabatee isa bira. Amma walii galatti kabaatii meeqa ka waggaa tokkoo fi ka waggaa meeqa waggaa tokko sirraa nyaate jechuudha. Waggaa gaheeree yoo rabbi dhugaan dubbachiise maskaramii guute jechaadha akka biyya Itoophiyaatti jechaadha amma waggaa. Walii gala riyaala Suudii meeqeen takka inni sirraa nyaate? Birri kuma lamaan dalaga Suudii. Baatii meeqa dalaga bira? Birri kuma lamaan dalaga jechaadha Suudii. Kuma lamaan dalaga. Mana tokko baatii meeqa dalaga? Halo. Maal jetta Mu'aaz? Halo. Wanta kiniini sana akka abbaan kiyya dhageen abbaa ana taphatti qaba isaan irraa baasa jedhee isaan maqaa keetiin dhoofne dhagayu waan kiniini namni guddaa waa'ee kiniini dhageeffatu. Xayyibee. Kana waan taateef ani obboleessa garaa godhadhee sitti madde ani nama wallaahi durriyyummaaf biyyaa baay'ee miti ani nama shintibeeti uummataaf ta'uuf biyyaa baay'ee miti abbaa kiyya jijjiira jedhee biyyaa baay'ee qaras Dubaay illee dalagadhee nagaan abbaa kiyya galee Dubaay deema jedhee karaan cufamee jennaan sun kara biyaadha. Kana waan taateef yaa obboleessa kiyya kana waan ta'eef na gargaaris akka obboleessa kiyyaatitti yoo namas firas qabaatte mee fira kan kee bira na kaayee ani nama dalagatu malee nama durriyyummaaf biyyaa baay'ee nama akka shintibeeti mucaan beeku walirra kennu mucaan kun baay'ee gudaatiin irra keessa mucaan kun baay'ee na taphate mucaan kun baay'ee na nyaate mucaan kun baay'ee na tume yeroo biyyaa dhufu abbaan kee osoo na argee inni duute jedhamu inni jirti naan jedhamu jiruu irra na irra na dhabe abbaan kiyya maal taate ka jedhu abbaan kun na taba saacha'ee abbaan kiyya na ila akkatti na guddisnaa jedhuun akkanan guddisne na guddisan yoo haadha jiruu isaanii irraan baase yoo haadha xiyya caammaa koongoo irraa yaada xiyyan baaste yoo mirraa baaste yoo ilmoo dhiiraa biyya ormaatti ijaarsa naa ta'e abbaa warraa naa ta'e na cirataa na nyaataa na garafaa jiraatu bana mee obboleessa kiyya haadha tan teessittaa fakkaataati kiyya mee abbaan kan kee abbaan keessittaa fakkaatu mee obboleetti kan teessittaa na qarqaari suuraa isaatti ni erga durriyyee kun ciwaa akka gara qabaniif suuraa miti viidiyoo ciwaa qabate keessu garachee raawwatu wanti tokko sodaatti jiru carraan kiyya mul'attu. Inni duraan viidiyoo gilee ati ijaazaa buutufaa si waraabataa ture viidiyoon bira jira waysi jalaa sheer godhaa kuni kalbiin. Halo. 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 Subhanallah. Dhageettanii baay'ee tokko baran siyan ijoolleen maan su'uudiitu yoo akkana maali isin ijoolleen maan su'uudiituun hun tokko tokkoon keessa maali isin ummanni akkanaa kun jira bara dhuguma rabbiti maali ummanni xiqqoo manaatoo hin qabne ummanni horiin kun jira bara haguma hoolota eeydanii sayyi neetworkii baasee qoya halo na wajjin deebottee na wajjin imimma bu'aa deemtu naannoo kana himuuf hin danda'amu jechaadha. Amma ati mana dalagaa jirta moo? Amma ati mana dalagaa
jira mana dalagaati yoo bahee gara deemuun qabu mucayyoon hin jirti mucayyoon as qabatte anas sirraa kafalanaa jira. Wallahi mallaqa ilaala maska kaaqumee lamarraa birrii jee tokkollee birrii kumaan dhufe birrii kumaa sanillee sanarraa fudhate. Abbaa koo lakkoofsa isinii ergaa lakkoofsa kanallee biyya daawwaltanii birrii warri yoo haati xiyya isinii himuu dandeessa haati na dhalte jecha cannaqamaa jirti haati xiyya. Mallaqa ji'a kudhanii sirraa nyaata jechuun walii galatti. Mallaqa isinii erga lakkoofsa argachuu dandeessan daqiiqaa tokkotti jecha abaati too cannaqaatiin mucayyoon xiyya maaf taate jedha halkanii guyyaa nyaataa duddoon qabdu harmeetti. Walii galatti mallaqa ji'a kudhanii sirraa nyaate? Mallaqa ji'a kudhanii narraa nyaatti kun ammas dalagadhee harkaa qabu jechaadha mana kana gaseene ji'a tokkoo fi baatii torba jiraadha jecha. Kanas kun dhalaa natti ergee dhalaa sun kennitamuun kennitu ulfinnaan kennitamuun kennitu ooditti araba si dhiichisiista. Qatti godhi mallaqa boruu zawwaaqsitti ergina as erginaan jedhanii natti fudhatanii lubbuu xiyyaa jira. Mucayyoon biyya kiyyaa imimmaa boo anis imimmaa boo kun akkana mucattiin daa'imti na wajjin rakatte mucayyoo takkatti alaan nama biraan beeku akka obboleetti biyyaatti illee si takkatti na daggaafe mee ergi yoo ati mallaqa kana ergite warrattis dawwalee ni nordoma yoo si sajjeele yoo nabsi kan keessis mana sanii fuudhe nuti si faana jira rakkoon hin jiru jedhanii akkasiin jawaala dhossitee mucayyoon naa bittee mucayyoon naa kennee jawaala kan. Okay, rakkoon namni biyyaa hoo namni naannawa. Mucayyoo san waliin dhufanii fuudhanii fidimee waa si ilaalla jedhanii narraa tarfaaneessanii immoo ka keessaa buufan deebee bilistoonii ka keessaa buufan isiniif sawwaree isin erguu dandeessisa jecha wanti inni dilee isin irraa buteeti. Okay, amma namni biyyaa ka gaafa duraan biyya jirtu Su'uudii deeme ka ati beeytu ijoolleen teessan ijoolleen naannoo namni firaa ka Su'uudii jiru hin jiru bilbila isaanii barbaade bira si kenna barbaadne bilbila isaanii. Hello. Jawara mootis kun akkan jawara kiyyalle kun akkana narraa barbaanisi akkana naaf kenna jecha. Gaafa biyya jirtu ijoolleen biyya keessanii namni firaa faa akka Su'uudii deeman jiru barbaannetiniin bira si geessina akka si fuudhan goona si barbaanna. Ani san nama sadii dhumne namni biraa hin seene bara harka mootummaa jedhan irraa dhumne nama lama dhanaa waliin nama sadii namni biyya kana seene namni biraa hin jiru. Okay, amma ati Riyaadin jirta moo Jidda moo Makkaan jirta? Yeah? Hello? 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 Boyicha dhiisii himadhu kaa boyitiin furmaatan fiduutiniin boyicha dhiisii waan ansiin jedhu deebisi. Gaafa biyyaa jirtu gaafa ati biyya jirtu san namni firaa ijoolleen gandaa namni biyya keessanii ka wal beeytanii ka hojii nyaatan ka hojii dhuudan yookiin ka warri keessan beeku namni Su'uudii deemen jiru sii barbaanne bira si geessina. Mucayyoon raammatee jiran takkan jirti raammatee sanii sababa biyya xamadee mucayyoo san xamadee qabu Okay. Akka amma ati Arsii Dodoo kami akka carraa ijoollee seeroftaati. Dodola magaalaa seeroftaati? Magaalaa seeroftaati. Ganda kami? Gandi maal jedhama gandi keessan? Seerofta magaalaadha seerofta magaalaa. Duwwaa meeqa? Duwwaa tokko caffeedha magaalaa seerofta gabaa kiibxataa jedha gabaa kiibxataa manni kennu jechaadha hin jiru akkasii. Namni yookaan poopichara kiyyaan kana beekuu ka danda'ani namni. Hedduuf sagalee kana dhagaa jira. Ayyee ijoolleen Su'uudii jirtan ijoolleen Dodola magaalaa seeroftaa. Maqaan isaa dammoo Abdii jedhama. Mucaan taphatee mallaqas na nyaatee warras foona qabee na dhoobe kun jechaadha. Ogaa isin bira dhufuu danda'a. Osoo jaartiin taane jaartii diinaa jedha. Abdii jedhama. Inni jaartii meeqa qabati malee? Yeah? Hello? Hello?
Halo. Boyu disi dubbadu ka obboleetti homaa rakkoon qabu inshallah rakkini duubni bal'ina akka dhiitetti naftu guyyaa tokko siif bariiti. Akkasii Jaartii meeqa qaba? Gurbaan kun. Raammatee jedhan jecha. Gurbaan kun jaartii meeqa qaba? Maal? Gurbaan jaartii meeqa qaba? Si malee ta biraa jaartii biraa qaba? Niitii garanaa niitii hedduu qabna. Takka lama hin qabu sumaraayyuu akkasumas sobaa niitii jedhaatu wajjin jiraata dalagaa hin dalagu mokkoo keessaan bahu shiishaa dhuga sigaaraa dhuga bakka tokko hin deemu jecha olumaa gadi bakka sadhiiseetuma suuraa kaa'atuma deemu. Jaartii meeqa tayan baay'inni jaartiiwwan isaa meeqa tayan sila baay'inni akka beektutti meeqa tayan? Gara niitiis afurii qaba jechaadha jaartii afur. Afurii si waliin shan jechuudha moo si wajjin afurii? Shanaffaadha yaani. Si wajjin shan jechuun kun shari'aa biraayyuu dabarse kaabbo. Addaati kun. Kunoo inni kana jechaadha. Isiniif ergee jira. Mee suuraa isaa ergite? Isinii ergee. Mee qooyi ilaallayyuu abbo. Abbaa jaartii shanii kana kun laalamuu qaba sirritti. Ta wajjin suuraa kaate tun osii moota biraati. Ana. Gurbaan ijuma isaatu beeksisa kun hattuu guddaa fakkaata. Ta biraa hoo ta jaartii biraati wajji suuraa ka'e yookiin ka kophaa isaa suuraa ka'e hin qabdu suuraa isaa ka duwwaan jiruus. Maaliif suuraa kee uummata bulguu kanatti argisiisuu waan hin barbaanneef suuraa isaa kophaa. Kana jecha ta waliin na gurgurattu kana kunoo isiidhaan. Isiisan erge shaarmuxitti. Naan argisiisi naan argisiisi sin afaazanii naan Sin argisiisu san ergi taan ergi. Kana jecha isiin tan. Suuraan lamaanuu ka isiiti jedhee. Tuni masaanuu teeti jaartii guddaadhaa tun. Isiidha. Tun jaartii guddaa moo jaartii xiqqoo? Isiidha. Jaartii guddaa moo jaartii xiqqooti? Waan isa waliin deemnee dhalaas janajjantee. Gurbaan kan dhaabbataa ergee suuraa. Gurbaan shaashin inni hidhatu kun hooteeti moo ka jaartii taaneeti shaashin inni matarraa qabu callee mormarraa inni qabu kun maaliin? Kuntunaana jechaadha xiqqishuun xiqqoo sunaa. Xiqqishu waa ati xiqqoo bareedduu sana miskiinatiyya wallaa. Kana zai isa ta guban gazi itti naqani. Umriin kee meeqa gaafa biyyarraa baatu meeqa wallaahi dhuguma xiqqishu ati bannaati. Dhuguma xiqqishu maqaa rabbii garaa nama nyaatta sareetii abshiir ammaa miti. Umriin kee meeqa siraam? Daa'imummaadhaan biyyaa wayii jechaadha hojjaa dheeradhaa malee. Gurbaan duriyyee fakkaata maal abboo kun shaashii hidhatee callee kun akka marattuu mormatti wannoo jedhee quba lama akkana godhe. Isin arguu danda'a jechaadha hedduu kun isin arguu danda'a jecha isas. Jaartiiwwan isaa taawwanoo taafte hin qabdu mee dabale jaartii shananuu qabda. Na jala dhiyeetii godhe baay'ee qabaa ture iyyuu hunda isaanii dhala as keessa baay'ee qabaa ture na jala dhiyeetii godhe hin qabu suuraa kiyya irratti godhe jechaadha namaa. Tana maqaan isii eenyuun tala taawwannoo jaartii isaa guddoo tana maqaan isii eenyuun fungaa tana. Maqaan isii caaltuu jedhan caaltuudha ashaafa jechaadha ashaafa jedhan caaltuu laakoon isii geessanii erguu danda'a jechaadha. Takka caaltu takka aashaa takka hoo. Araba bira aashaa jedhanii isiin hunda muka inni ittiin waamu caaltuudha. Jaartii tuunoo jaartii sadaffaa. Takka nama hin qabu amaara jettan maarsii jettan moo takka nama hin taane jechaadha hedduudha Yohaanis deemu taantu dhufaa taantu shiishaa qabsiisattu shaashaa qabsiistu yoo ani na dhoosa macarrashaa na dhoosa na qanaayu macarrashaa na namatti na mul'isu yoo galu taasa ta'ee irra dawwaltee haasoftii kanaayyuu suuraa taasa fuudhee sagalee dhalaa kanaa taadhina irratti dhageessisuu danda'a jechaadha. Dalagaan qabu inni manuma taa'eetiin jaartii horsiisa. Bakka
Sobee mallaqa irraa qaba jedhee maqaa kun balleessuu malee. ajaa'iba wallaahi kuni gurbaan ka ajaa'ibaati naadira dalage abboo shari'aayyuu dabarsee jaartii shan fuudhee bar jaartiin isaa oromoon meeqa amaarri meeqa hatta itti fuutu wallahi. halo halo abbaa jaartii shanii abbaa jaartii shaniitu jira maal ka shaniitiin ajaa'iba ka jaartii diidama qabu jira su'uudii keessa manfuuha yaa manfuuha qiyaaman gaafa buutu manfuuha sanii buutime erga jirti jaartii shananuu qoyaa isin agarsiisa mee hin buusini ba gurbaa waan beeku natti fakkaate iyyuu kana manfuuhatti arge baankirraajii jala jiran yoona taa'ee na laalaa jira bar manfuuha keessa shiishaa buun gadhan na laala yoona sukkaara dhibba gal oorruu tiyyatti seena jedhen abaara yoona shiishaa akkatti abboo asli rabbi si haa abaaru riskiin ta'e haa cittu jira maal kolfina ilkaan qabnaa kolfina abboo asli jedha yoona fidime akkanumatti baay'ee dafoo suura likkii Yana ganaa gabboo ashee bakka lama. jaartiin shananuu dhufte ishee ergoodha abbaa jaartii shaniitiif jaartii shananuu jaartii xiqqoo isin agarsiisu jaartii gurguddoo arfan isin agarsiisa jaartii manfuuha warra namatti rakkatu barbaaddan laaluu barbaaddani caaltuu aashaa maqaan isii eenyuun qoya habuu gadi habuu caaltuu aashaa fidaa warra manfuuha caaltuuf aashaa warri jaarsi keessan jaartii shan qabu kotta as keessa lakkoofsa kana keessa ooltan warri sharikaa warri dhiira dhabdanii dhiirsa tokkotti nama 10 heerumtan dulloonni manfuuha ta'aadhu durriyyeen manfuuha ta'aadhu yaa warra manfuuha yaa sababaa keessani koronaan kun ka dhufe koronaan addunyaa irratti labsame sababaa dulloota manfuuhatii fi sababaa durriyyeen manfuuhati qiyaamaa isin buuftaniif koronaan nutti dhufe addunyaan azabamaa jirti jechuu na'alatullaa alaykum gadi bu'u jaasin abbo wifi itti gan qoyaa gadaa bu'u bishaan sanas ga'e dafa caaltuun faanti koota caaltuu aashaa eenyu fayyadaman culullee akkam Caaltuun ta'e inni itti waamu. Aashaan dhagiisa inni bakka hojii jirtu. Innaa ijoolleen dodolaa katamaa maal jette sir? Katamaa maal jette? Ijoolleen dodolaa namni yaada qabdan mucayyoon achitti fira dhabdee mallaqa boggaa tokkoo nyaatamtee jaartii shan irratti fuudhanii amma kunoo manatti galchuun hogganii dararamaa jirti. Ijoolleen dodolaa namni yaada qabdan namni rabbii sodaattan keessan na dubbisa wal isin qunnamsiisa akka durriyyeen hin nyaanne mucayyoo daa'ima haadha fi abbaa ofii biraa baate maatii ofii jiru biyyaa baate warra hangafa akka isin bira teettee dalagattu yookaan akka kara biyyaasitti galtu godha keessan namni yaadaa namni bilchaataan namni argitee dubartii tana hin korre mallaqa irraa hin nyaanne na dubbisaa keessan ijoolleen dodolaa namni yaada qabdan keessilaa namni su'uudii jiru kadhaltuun obsuun jiru ruuza kana nyaata namni naa beekamu gubbaadhaan naa dabalee fure beektan namni naa beeku naa dabalee dhiirri Suudi Arabiyaa maal jette? Adala nadhooti dhugaa jette hundi isaa baxaamitti kun ammallee gubbaan itti bilbilani dhiirri Suudi Arabiyaa baxaamitti baalage suuraan gabbu eega bada in akkiti ta'e bilbilaa ka ammaa miti bar gidee allii birraa baay'ee bilbiltanii aloo amma haasaya geeffattee xumura irratti mee maal dhaamatta? yaa jazaa isinii haa kabalu jazaa rabbi isinii haa kabalu rabbi urmii keessanaa dheeressuu isiniin jedha ijoollee oromoo hundinuu isinillee amma nama kasii bilbile nama sii arge siin jedhamu nama sii barbaadare nama biratti yoo ijoollee ganda keessanii
Si barbaadu? Mucaan kun mucaa abbeera naa oola jecha mucaa abbeera kiyya abbeera gosaa jechaadha. Abbaan kootii fi wannaan obbolee gosa mucaa abbeera gosaa jechaadha. Argattee? Ammuma si bilbilee argatte? Amma naa dawwalee beektanii naa dawwaleetiin qaras lakkoofsa kan kee nuuf naa kennaniiranii maaliif liibii irra baatee si barbaadu jira naan jedhe ka dhugaa ta'ee fi ka soba ta'e hin beeku garuu. Hayyee suuta addaan baafadhu qoradhu hin jarjarini hayyee akkatti hin dhagaa namni asiin dhageeffatanii waliin bilbilanii yookiin gurbammaan sun saahib nama biraa sitti erguun malaa feekin hiriyyaa ofii sitti erguun malaa suuta addaan baafadhu ganda keessan zarii keessa. Wanti ani isinitti dhaammadhu garuu kun anasitti mana dhagaye anasitti mana amala duriyyee manfuwaatiin beeytu as keessatti dhageeffataa jirti duriyyee manfuwaa guutuun